السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال بريدو المان رومو سجلين كده جامعة تكتك فجأة ديار داسينا شيرو اللي بيقولون دقتنا إن شاء الله. Gari namni irratti haa dhufu sagaleen keenya dhagahamte kata kamee sagaleen dhagahame namni irratti haa dhufu shaallan mula harkisa itti seennaa inshallah. Isni gaggabaabseedha inshallah. Gaggabaabsee haalli bareedaa miti. Isni gaggabaabsaa isin sheer godha facaasa nama harkisa mee namni haa qabu waasee. So kanaaf ni dhagahamte sagaleen takka takkamee. Sagaleen kiyyan jiraame. Sagaleen ni jira maashaallah. Gaarii bakkuma irraa ofirraa itti fufaa of duuba deebi'ee salaamtaallee isin gaafadhu inshallah. Kanaaf warroota hogganoota amma filaman kan gartee guyyaadhaa muudaman kan sooshaal miidiyaa gubbaa deemu kanarraa namoonni yaada adda addaa kennachaa jiranii yaada kanarra hin kaanneenu jechuudha. Wanni jiru nageenyi biyyattii tana keessa bu'u biyya tana ceesisuu naannoon Oromiyaadhaa wanni keessatti deemu kun hafuudha. Sanyiin faati dhufanii bakka akkasii qabatanii ebalufaa akkas ta'anii ebalufaa amma akkas hin taane ebalufaa eessa jiranii wanni adda addaa ni ka'a jechuudha. Wanni dabree jira. Wanni dabre. Amma duratti deemu namoonni kunneen warra gartee nagaa biyya kanaa buusuu danda'an ummata dalaguu danda'an ta'anii yoo argaman hundi kennaa ni fudhannaa jechuudha. Namoonni kun irras ni deebi'a. Nagaa naannoo Oromiyaa dirqama itti kennatan baatanii qulqullummina saniin biyyattii tanaaf ummata Oromootiif yoo dalagan kun Itoophiyaa fi miti naannoo Oromiyaa irra filamanii waan hadhaa mootummaan naannoo Oromiyaa itti kenne kana irratti hujiidhaan dhibbatti gabbanii mirkaneessanii yoo dalagan itti fufan yoo ammoo ummataan dalanne taate akkuma hoggana kamii akkuma warra kalee muudamee wanni isaan bakka sanii hin buufne hin jiru jechuudha. Kan akkasii beeku qabda warri gartee yaada adda addaa kaleessitan. Amma yeroo nu qeeqaa ebalumaa as dhufee ebalumaa achi hin dhufin jennuu miti. Filmaanni gad dhufu jira. Waggaa tokkoof ho'i nu hafe. Hadha rakkoon jiru namoonni kunniin awwaa hedduus ni tuqeetudha. Warri hadha karaa nagayaatiin gara mootummaa kanatti as deebi'e uummata isaaniitti as deebi'e kunniin yoo dhugaa saniin qulqullumminaan gara uummataa as deebi'an waan guddaa biyya tanaa dalaguu danda'anii jedhee isinii tuqee jira jechuun yaadattan. Gaafa jarri galan karaa nagaatiin galan. Ammallee wanni irraa eenyu maali? Dirqamni itti kenname kun hangoon kennameef kun hangoon isaan irratti gartee dirqama fudhatan san irbuu itti seenan kana ummataaf dalagan. Ka ummata saniif waan hedduu beekanii caasaa shanee kaleessa waliin dalagaa turan beekanii hawaasa isaan deeggaruu beekanii hawaasa san qajeelchanii rakkoolee jirtu bakka hundaa baasanii bal'innaa yoo dalagan jijjiirama guddaa fidanii seenaa ofiillee seenaa kaleessaa dogongora dalaganii birraa deebi'anii ummata dhiifama gaafatan san hadha qalama dahabaatiin barreeffatanii seenaa dahabaa ol kaachoo galmee seenaa irra kaachoo danda'anii jechuudha. Yoo akkas ta'uu baatte ammoo of duuba deebi'an akkuma kaleessaa rakkoo biraa yookaan dadhabbinnoonni adda addaa mul'ate saree duraanuu madaa eegee qabdu tam ittuu deebitee madoofte san taate jechuudha. Kanaaf warri gartee qeequu yaada adda addaa shakkiilee olii gadooftan dhugaadha. Namatti ni dhagama. Akkasitti ta'e maaf kun ta'e osoo ebalufaa jiru. Namoonni hedduun kaleessaa jirtan agarre. Kuni yeroo ammaa waan kaleessinuu miti hojiidhaan laalu.
namoonni gartee hadha biyya bulchaa jiran hedduun isaanii warra kaleessa diina waliin dalagaa turan, kas deebi'an sabaaf dalagantu jiran, ka gartee kalee diina wajjin turinillee Oromoo qabsaa'ota ta'anii hadha Oromoo irratti dalagaa jirantu jiranii namni kalaalluun qeequun osoo hin taane hojiidhaan eega dirqamni itti kenname namoonni kun maal dalagaa jiran, uummata dalagaa jiran moo uummata irratti dalagaa jiran, waan kalee oofammoo waan ofii oofammoo ta'u uummataa oofan kanneen kalaallu mootummaan kun akka federaatitti akka naannoo Oromiyaatitti jala bu'ee waan deemu hundaa kun hojii hundaa irratti to'atee ilaallaa jechuudha. Qeequulleen hin geenne, faarsuulleen hin geenne, gabaabduu wanni waa'ee kanarra dubbachuu barbaadu maali? Amma aamiin jennee fudhannee hojii isaanii ilaallaa jechuudha. Jaraanillee wanni jennu warra dhamuudame kunniin dirqamni hadha isin kenname kun hangoon isin kennamte tun hangoo hawaasaati, hangoo uummataati. Akka uummataa dalaydaniif dandeettii qabdaniin, hubannoota qabdaniin rakkoo bakka kalee ture namni rakkoo keessa ture yeroo rakkoo keessaa bal'ootti dhufe bakka keessa ture waan beekuuf miidhama naannoo san keessa turellee waan beekuuf uummata illee adda baasee waan beekuuf waan hedduu dalaguu danda'a. Kanaaf hagana jennaa jechuudha. Kaaniin mootummaa naannoo Oromiyaati waan kana wal qabsiifne jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaati wanni dhaabnu obbo Shimallis kabajamoon pireezidantii naannoo Oromiyaa irraa eegallee jijjiiramni uummata keenyaa gadi bu'insaan fageenyaan irratti dalagamuu qaba. Rakkooleen naannoo Oromiyaa hiikamuu qabdi bal'inaan jechuudha. Hin dalagamne gabbu'amee dalagamuu qaba. Uummanni naannoo hunda keessaa komiin uummanni himatu gabbu'amee ilaallamuu qaba. Uummanni keenya kamuu naannoo fedhe haa ta'u, amantii fedhe haa qabaatu, bakka fedhetti guutuu isaatu walqixxumminaan uummata keenyaaf mootummaan naannoo Oromiyaa dalagee rakkoo jiru hiikuu qaba jennaa jechuudha. Akkasuma hangoo kennuu irratti wanni ammallee dubbannu ifa kaawwalitti himnu takka wanni kun waan uummataati, waan dhuunfaa nam tokkootii miti. Wanni namoonni qeeqa kaleessaa jiran mootummaan naannoo Oromiyaa gabbu ilaaluu qabu. Komiileen uummanni dhiyeessu, namoonni adda addaa barreessan, qeeqan ni jira jechuudha. Sun yoo garaallee bannee dubbachuu baanne akkuma jirutti tahee garuu mootummaan naannoo Oromiyaa illee gabbuuf gilgilaaluu qaba, laaluu qaba jechuudha. Rakkoolee uummata Oromoo keessatti naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru tokko rakkinni isaa namoota uummata naannoo san beekan kan uummanni itti amanu, namoota uummanni jaalatu, namoonni uummanni dhaga'u, namoota kanneen ramaduudhaan rakkoo naannoo Oromiyaa yoon hiikkatiin, uummata yoon caqafatin, yoo wanni uummanni fedhu hin dalagamin, fedhii ufiitiin hangoodhaan yoo gubbaa irraa gad dalagame kenname, namoonni gadiilee waan barbaadan dalagan dura deemuu osoo hin taane uf duba deebi'u, isinillee qeequ, namni quba isin qabu, rakkoon naannoo Oromiyaa illee bal'achaa deemu, gadaan hangoo keessaniillee osoo isin seenaa bareedduu daabaan hin katabatin, warra boru qeeqamuuf himatamu seenaa xurooftuu katabattanii dabartan taatan jechuudha. Kana wanni dubbachuu barbaadeen maali? Uummanni keenya hiraaraa ture, rakkoon guddaan irra gahaa ture, rakkoon hedduun keessa turte, rakkoo hiikamuu danda'amu hedduun akka hin hiikamne namoonni mootummaa naannoo Oromiyaa keessa shira dalagan godina aanaa gubbaa irra caffee irraa eegalee jechuudha haga dikka jiran gufuu ta'anii mootummaa uummata keenya naannoo Oromiyaa keessa dararaa turan jechuudha. Warri gartee girrisaadhaa ijaaranii mallaqa alaa itti erguudhaan caasaa alaaf keessaa ijaarrachuudhaan lafa gurgurachuudhaan namoota qulqulluu mootummaa kana deeggaran shane jedhanii hidhuun sodaachisuun hiraarsuudhaan wanni hedduun dalagamaa ture jechuudha. Kanas bal'inaan mootummaan naannoo Oromiyaa irra deebi'ee shaffisaan ammallee ilaaluu qaba jechuudha. Akkuma OBN gubbatti haa galatoomuu jagnichi Oromoo sun akkuma obbo Shimallis illee jedhan sani haa hurkisiisu jedhe san hurkisiisaa jiru sani hurkisiisuu qofaa miti jechuudha. Wanna taa'aa jiran san mootummaan gabbu'ee ka qeeqamaa jiru bulchaa gandaa ka godinaa ka aanaa osoo hin taane mootummaa naannoo Oromiyaati jechuudha. Maaliif dadhabbina mootummaa godinaa aanaadhaa osoo hin taane gubbaa irraa ajaja kennamuu to'annaa gubbaa irraa hin jirreeti jechuudha. Warra bakka bu'oota uummataa irraa rakkoo jiru. Bulchaa gandaa ka godinaa ka akkasitti dafqisiisan san sababni inni akkasitti dafquuf bakka bu'aan uummataa ka uummanni filatee ol ergatee rafuu isaati asoo laqee caffee dhufee ofirraa mindaa ofii laakkatee akkuma abbichuun baane makiinaa namni jalaa banee gartee ofirraa bashannanu jechuudha. Rafaa jira akka gaariitti inni. Mindaa ofiitiin ilmaan guddifachaa jira malee uummata dalagaan jiru. Ka hurkuu qabu, ka hurkisiisuu qaban OBN kan inni hurkisiisuu qabu bakka bu'oota uummataati. Ka godinaa fi aanaa ganda ajaju jechuudha. Ka walii galatti gaafatamu waa'ee sanii. Kanaaf obbo Shimallis illee kabajamoo pireezidantii naannoo Oromiyaadhaa
warroota caffeedhaa hurkisiisuu qaba jechuudha. Wanni gubbaa irraa gadi gaafataman, gadi waliin gaafataman. Akkuma ajajni gubbaa irraa gad kennamutti to'annaalleen gubbaa irraa gadi jechuudha. Gadi waliin to'atamtu. Kanaafuu OBN illee gubbaa irraa gad hurkisiisuu qabdi jechuudha. Gubbaa irraa waan gadi dalagamu sun kunooti godina akkana jira, aan akkana jira, to'attanii quba qabdanii maal jedhanii ilaaluu qaban. Yeroo san duratti hankaafachuu dandeenya, biyyattiillee jijjiiramuu dandeettii, misoomillee dandeettii, rakkoolee hiikamuu danda'a. Yookaan wal qeequun wanni amma himannaan gartee ebalu soo jiru ebalu maa filtaniin mootummaan naannoo Oromiyaadhaa yoo gartee ka Gilgaala waan hedduu qocatee hawaasa keessa waan deemu sooshaal miidiyaa irraa fi haala adda addaa irraa qocatu taate waan hedduu gorsa hedduu waan deemaa jiru keessaayyuu muudama ilmaan Oromoo sadeenadha muudaman kana irratti wanna qeeqa hedduu rakkoo jiru hedduu argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf gabaabdaan waan kana dheeraa buu maalidha? Ilmaan Oromoodha warroonni gartee kaa dhugaadha quuqamni jiru rakkoon jiru namuu jettu kiyya hoo jettu keenna hoo jettu ni jira. Keenna kiyyaalleen namuu lafaa ka'ee uummanni waan dubbatu jechuudha. Walii obsuu qabna. Rakkooleen dhawaataan hiikkachaa deemtii ni hiikkatti. Rakkoon ni jirti guutuu isiitu ni hiikkatte jechuudha. Rakkoon Oromiyaadhaa wanni Itoophiyaa sakaalee gadhaatti naannoo Amaaraa, Tigraay rakkoo waliigalaa fidee rakkoo naannoo Oromiyaa keessa jirutu warra silaa gartee nu sodaatee nu kabajee nu waliin nagaan bulu jiraatu biyya tana waliin ijaaru waliin bulchinu akka nu cinaan dhaabbanneef isaanis qawwee nu fuudhaniif dhagaa nu fuudhaniif fonqolcha mootummaatiif ajjeechaa fi jibbaa fi olola oofsise rakkoo naannoo Oromiyaa keessa jiru jechuudha. Rakkoon naannoo Oromiyaa keessa jiru hiddaan yoo isiin buqqaatee rakkoon tun dhibbaa dhibbatti qulqullumminaan ilmaan Oromoo wal amantiidhaan walirratti abdiidhaan wal qixxummaadhaan hin dalagin rakkoon Itoophiyaa keessaa ni hiikkattu jechuudha. Irra deebinee dubbadha kana. Kaleessa shanee fi kaafaa'oo fi faannoo fi TPLF irra duula banaa turre. Itis daan amma dhumatee jira sun. Amma manatti ol deebinaa jechuudha. Wal hurkisiifna jechuudha. Wal gingilchina amma. Wal qe'inna amma. Quba walitti qabna amma jechuudha. Amma quba walitti qabna. Kanaaf hundi keenya jechuudha. Namni dhugaan biyya kanaaf saba kanaaf dalagu kamuu namni hegeree ilmaan ufiitiif yaadu ilmaan teenna karaa nu kalee irra dhufne irra dhufin ilmaan teenna tabeela himattu wallaalinna himattu lolaaf qophooftu osoo hin taane tamisoomaaf teeknooloojiin akkuma biyya kamiititti dorgomtu addunyaa keessatti taatee nagayaan jiraattuu fi akkuma ilma namaa kamitti mirga ilma namaatiif falmitu akka ilmaan teenna taatuuf wal dura dhaabbannee wal qeendhee wal sirreessinee wal adabnee gara duratti tankaarfannaa jechuu kana gurabbaxee makka horri baane jaalattee jibbitee sii ta'ee sii ta'uu baate fuulli garri itti deeffannu kana mootummaan naannoo Oromiyaatii fi warroonni gartee kaadireen mootummaa guutuunu keessaa naannoon Oromiyaadhaa kana dhibbaa dhibbatti liqimsee fudhachuu qaba jechuudha. Kana waan dubbadheef qaba. Namoonni hedduun darbachaa jiran quba walitti qabaa jiran nama qabaa jiran marti dharaa miti marti dhugaa miti jechuudha. Marti dharaa miti marti dhugaa miti. Anilleen beekaa atilleen beektaa nu martuu ni beeknaa jechuudha. Hafuu qaba sun. Hafuu qaba. Quba walitti qabuu qabna wal sirreessuu qabna. Oromiyaan teenna mara. Wal qixa mirga irraa qabna. Itoophiyaan teenna mara. Amaaraa Tigree Guraagee Walaayitaatti qixa mirga irraa qabna. San liqimsi. Sii taatu liqimsi. Sii ta'uu baattu ammoo simaddii dattafaa jechuudha. Hagana irraa baatan inshaallah. Gaarii gara qabxii itti aanu dabra. Maaliif ammallee darbamee ala gabba'uun ni mala. Qabxiin itti aantu waa'ee aabbichuuti. Ilmaan Oromoo rakkoon Itoophiyaa keessa jiru wanni deemaa jiru adhallee lafaa kee Mustafaa waa dubbachaa jiru koo qabaadha. Rakkoon Itoophiyaa keessatti deemaa jiru godhamaa jiru. Rakkinna namoonni keenya qabu jira. Biyyattii Itoophiyaa jedhamtana keessatti. Namoonni hedduun ni baratan malee biyya bulchan malee hangoo qaban malee namoota hubannoota tokkollee hin qabne.
ija dunuunfatanii deemantu jiran jechuudha. Warra ija dunuunfatee deemu beeka jettee laaltaa nama barate jettee laaltaa kun gandaan deemaa kun amantiin deemaa kun bu'aa ofiitiin deemaa ammoo nama hatee qileetti gara qilee fiiguun jechuudha. Nama hatee ibiddatti hin fiigu. Nama ibidda keessa wal ijaaru. Nama ibidda keessa walii tumsu. Ummata akkasii biyya Itoophiyaa kana keessatti argan. Nama biyya tanaa dhaabbatee dalagaa jiru sa'a 24. Nama namni osoo ambi keenya tahee jiru. Nuti Oromoon ajjeesuudhaaf diinaan walii gallee fonqolcha mootummaa irra godhuudhaaf sa'a 24 ibidda qabsiifnee aabbichuuti darbina jenneetiin tattaafanna jechuudha. Muummicha ministeera garuu ajjeessan rakkoo teessan isinii waan fonqolchuullee dandeettan. Ufumaa ibidda baddan maaliif du'aayi manguddoo qaba dulloota gartanii warra hadha gartee manatti hafe nam isaan xooru hin qabne abdii takka hin qabne warra karaa irratti hafe warra malli itti bade warra waan nyaatu hin qabne warra waan dhugu hin qabne warra bakka bulu hin qabne ka ilmaan bineensi jalaa guuree nyaachaa ture warra kana karaa irraa guuree mana itti godhee guutuu yaa rabbi jechuu jira guutuun isaa amantii qabuun afaan beekuun yaa rabbi hundinuu akkana jechuu jira jechuudha. Nama kana osoo waan feetan gootan hin dandeettan. Kanaaf ta'isaa ol taate. Kanaaf adda Itoophiyaan kalee beelaan afaan namaan walgayii yoo garii waaman afaan namaan beektu ingiliffanii wana keessa ari'an. Ulaagaa namaan guun eenyaan Itoophiyaa kaleessa. Addunyaa keessa biyya dhukkubaan beelaan lolaan wallaalinaan irramaa'ee jirtu Itoophiyaan jechuudha. Namni beeka kana. Maqaa Itoophiyaa bakka takkatti hin kaatu. Eessa akkaati? Beela keessatti, lola keessatti, wallaalina keessatti, hanna keessatti, gartee baqa keessatti waan kana qofa maqaan Itoophiyaa jedhan waamama. HIVdhaan Itoophiyaa ture addunyaa irraa tokkoffaan. Beelaan, hannaan, waan hundaan. Adda garuu Itoophiyaan biyyoonni guddatan guutuun bakka hundatti maqaan Itoophiyaa bakka hunda keessatti lakkoofsa tokkoffaa kaa'aa jira jechuudha. Adda Fiild Maarshaal Biraanuu Juullafaati waraana Itoophiyaa waraana addunyaa wajjin konferensii jira. Takka G20 walgahii Saawuz Afrikaatti qabdi hadha Chaayinaan fa'aa biyyoonni guddatan Ameerikaan fa'aati. Itoophiyaan hadha achi keessatti. Mootummaan Raashaa dhiyoota kan yaadattanii namni Raashaa mootummaa Raashaa keessa sadaffaadha. Itoophiyaa ture as dhuftee turtee deebitee jechuudha yaadattanii. Maal jedhan gaafa sana? Itoophiyaan biyya Raashaadhaaf tumsituu yookaan gargaartuu qabsoo Raashaatii jedhe. Itoophiyaan kalee gargaarsa fudhachuun beekamtu, Itoophiyaan kaleessa wallaaltuu ni barsiifnaan beekamtu hadha biyya guddatte sadarkaa Raashaatitti tumsituu qabsoo Raashaa biyya Raashaa cinaa dhaabbattee Raashaa waan isiin barbaaddu cinaa dhaabbattee tumsituufitti ol baasanii miidiyaa addunyaa gubbaatti mootummaan Raashaa dubbatee jechuudha. San qofaa miti. Mootummaan Raashaadhaa waggaa 80ffaa hinjifannoo qabsoo isaanii dirree diimtuu yookaan ammoo bakka itti kabajatan irratti Itoophiyaan biyyachi gubbaatti argamtu taatee affeeramte jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Maaliin Itoophiyaan sadarkaa kana geetti eenyu geesse? Anaasii miti. Maqaa eenyuti? Muummicha ministeeraati. Hojii inni dalage. Biyya kalee beelaan beekamtu akka biyya beelaan tahin, biyya wallaalaan beekamtu akka biyya wallaalaan tahin, biyya lolaan beekamtu akka biyya lolaan tahin, biyya hundaanuu nama kamiinuu biyya kam wajjiinuu tankaarfachuu dandeettu, biyya qabaattu, biyya beekaa qabdu, biyya lolallee warroonni biyya tana nyaachuudhaaf lola rabbananii tooftaan biyya tana cabsan lolatti banan malee biyya lolaan feene Itoophiyaan akka taateef biyya inumaa baqataa addunyaamaaf jechuudha. Addunyaa keessaa biyyi rifuujii yookaan baqataa fudhatte addunyaa keessaa isiin jalqabaa akka addunyaatti Itoophiyaadha jechuudha. Namoonni hedduu wanni seenaa kana dhoksaniif tana maqaan dhoofneef eenyu yoo jedhan uummata musliimaa waan ta'eef ni dhoksan. Liqinfamuu nama garii naqisiisa bakka tana yoo tuqan. Itoophiyaan seenaa addunyaatti jechuudha. Rifuujii yookaan baqataa kola galtummaa tana maa kennite Itoophiyaadha jechuudha. Biyya tana yoo silaa hadha warroonni sun ka itti baqate musliima tahee
كأمو غافة بقى تنسان بربيتو نما كريستانات نجاشين ربين جزاء ساني جنة أنا كفلو غافة صحابتو ربي على الصلاة والسلام موتوما أديلا نمني براتين زلو ممنجرا ديما اتبقات أجدو موتوما كريستانا توري نمني كن الدنيا كيسر ريفوجي فراتشو ميتي نمني أولوما نغا ولينجرا تنجرو الدنيا وامبرارا والفتي غافسا كاربي غافس بنا إثيوبيا كيستي haga hadhaatti deemaa jira jechuudha. Dachiin Itoophiyaatu wanni isiin kabajaan isiin haga nagahee lolli galgalaa gara rabbanamuuf dachii nagahaa dachii namni baqatee naga itti ba'u dachii akkasii nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam du'aa godhe isii tana fashaalsuuf sa'a 24 lolaa fi biyya beelaa fi biyya wallaalaa godhanii irratti waan kana tumsan jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti biyyi tun biyya addunyaa keessa seenaalee gugurdaa hedduun silaa himamtu. Namoonni seenaa gugurdaa qaban sun mootummaan biyya Hindii bulcherraa eegalee biyyoota ollaa Afrikaa kan hedduu keessa seenaa dalagan namoonni Itoophiyaallee kan biraallee feene waan ta'aniif maqaa amantiitiif jechuun seenaa kana guutuu awwaalanii Itoophiyaa biraa afaan tokko aadaa tokko amantii tokko godhanii ijaaruu waan deemaniif nama guutuu isaatu seenaa Itoophiyaa kana awwaalanii dhoksanii dhabamsiisanii nama haarawaaf seenaa haarawaa fiduudhaaf yeroo dheeraa waggaa 400 kana dalagaa turan. Seenaan Itoophiyaan baqattummaa itti fudhatte waggaa 1445 hadhaate jechuudha. Waggaa 1445 hadhaati. Addunyaan ka baqattummaa eegaltee waatti ilaalte waggaa 100 ga'u. Biyyoon namoonni waan kana awwaalanii as keessatti waan kana lafarri guudeeman ammoo isiin tura kan dhokanne dhoorgan. Kanaaf gabaabdumatti waan kana seenaa biraa keessa deemuun barbaadu. Walitti waan taateef isinii tuqe seenaa sana awwaaluudhaa fi ummata musliimaa biyya Tigraay keessa jiru Aksuum keessa jiru awwaalli isaanii illee Aksuum keessa akkan taane naannoo sanirraa fageessanii masgiin akkan ijaaramne akkan salaatamne haga jalbaa hundi akkan godhamne dhoorkama jechuudha. Warroonni as naannoo nuti asaanan kana jiranillee isii tana seenaa kana guutumatti awwaalanii seenaa Itoophiyaatti akka lakkaa'amneef jecha wanni hedduu awwaalanii dhoorgan jechuudha. Garuu muummichi ministeeraa kana hundaa lafa gadi naqee dhugaa jirtu tan qotee boollaa baasee Itoophiyaa kaleessan Itoophiyaa dhugaasan tanamni qalama biraa dibee halluu biraa dibee maqaa biraa baasee fi amantii biraa fi kennee deemu osoo hin taane Itoophiyaa nama hundaa ammattu kiristaanni illee musliimni illee waaqeffataa illee pirootestii hundinuu qixa itti jiraatuuf biyya fedhanii illee dhufanii keessatti kolagaltummaa argatanii lammii sittiziinummaa illee argatanii keessa jiraatan ta'uu mirkaneessee muummichi ministeeraa addunyaa irratti fudhatama Itoophiyaa argachiisee jechuudha. Ulaagaan addunyaan kaatu tokkoffaa mirga ilma namaa eegu baqataa fudhachuu rakkataa rakkoo baasu amantiin nama qooduu dhabu gosaan nama qooduu dhabu walqixxummaa agarsiisu kan agarsiisaa muummichi ministeeraa maal godhan biyyattii tana deebii gaafii uummanni gaafatu amantiin gaafatu sabaan gaafatu eenyummaa isa hunda isaa deebii kennaa dhufe muummichi ministeera. Kanaaf addunyaan guutuun hadha namni kun ni barbaachisa. Nama gartee waltajjii kana gubbaa argamuu qabu jedhanii biyyoonni addunyaa guutuu walgahii kamuu irratti konferensii kamuu irratti yeroo inni biyya alaa bahullee minxaafii addaatiin yookaan afaa addaatiin simannaa addaatiin namni haga ammatti keessaayyuu mootummoota Afrikaa keessaa simannaa addaa akka muummicha ministeeraa godhame Ameerikaa irraa eegalee namni gabbaaftee namoonni itoo jiraatti kootu namoonni hin jiru jechuudha. Ameerikaan eerpoortii mootummoonni Ameerikaa qofti itti bu'an qabdi isii irratti namni bu'e mootummaa addunyaa keessaa abbichuu qofa jechuudha. Chaayinaa akkatti simatte gartan Raashaa biyyoonni hundi muummicha ministeeraa dhaqan. Maaliif seenaa biyya kanaa waan kaleessa Itoophiyaa keessatti namoota irratti dalagan sabummaan amantiin dalagame guutuu isiitu maal godhe gadoo irraa ba'uu osoo hin taane ni barsiise akka baratan godhe wal qixxeesse addunyaafillee nuti kunoo ila kana fakkaanna. Oromoon kalee namni biyya diigdii wallaalaadhaa biyya bulchuu hin dandeettu warroonni seenaan gartee warri seenaa barreessanii fi nafxanyoonni kalee himaa turanii fi ergamtoonni baandaan keenya barreessaa turanii hadhallee jechaa turan Oromoo wallaaltuu diinagdeen qabdu hadha namni keenya hedduun san dubbata hadhallee
ummanni Oromoodhaa dalaggaan beeku diinagdeen qabu ufii gadi uf laala no Oromoon akkasii miti. Oromoon qulqulluun hiyyeessa waa takka hin qabnetu taajiraa fi akka dalagee argatuuf qabeenya qabu biyyi isaa qabaattuu ta'e qoma dhaatee qabsaa kanaaf lubbuu kennitee ilmaan Oromoodhaa waggaa 160-70 darbe kana qabsaa turte. Qeerroon teena kaleessaa kanaaf kallacha rasaasaa kennaa turte. Biyya qabaattuu qabnaan uummata heeraaf seerallee akka addunyaatti illee eenyullee dura qabu beeku jedhaniiti deemanii jechuudha. Oromoo wallaaltuu miti. Hamilee nu cabsaa turan. Dardara keenya, manguddoo teenya, dubartii teenya, ijoollee teenya. Akka hamileen cabu, nu qabeenya hin qabnu, waraana hin qabnu, biyya bulchuu hin dandeenyu, ebalu fa'aan nu caala, ebalu waliin malee biyya bulchaa hin jiru. Warroonni jedhanii gartee baandileen hadha jiran kunniin Oromoo wallaaltuu ganda wayiitiin nu galchanii dallaa wayii keessatti. Uummata dallaa wayii. Kagartee kookoo sodaatu ani asii jira dhalatti dallaa kana keessaa yoo bahe na nyaatan jedhu godhanii kaan Oromoo jechuudha. Kana muummichi ministeeraa Oromoon ka dallaa keessatti deebitee wallaaltuu osoo hin taane uummata addunyaa bulchuu danda'u. Addunyaa fakkii ta'ee addunyaa dura deemuu danda'u. Ta'uu garsiisee jechuudha. Yeroo harki qullaa, yeroo baankiin qullaa, yeroo gartee waraanni hin jirretti diina kaleessa gartee nu nyaatu caccabsee akkuma abbichuun jedhan san diina dhaabbataa kaleessaa barbadeessee dhabamsiisee warra kalee dhufellee ka maqalee nurraa galchee jechuudha. Kanaaf hadha baandaan ganda keessa jiru ilmaan isaan killee nu keessa buusanii killeen amma gartee keessaa yaatee caacuutii yookaan ilmoolee taatee guddatte nu keessatti wacan hundaa jechuudha. Warri hadha wucu kun kaas keessa taa'ee gaafiin Oromoon deebinee gaafiin Amaaraan deebinee gaafiin TPLF hin deebine jedhan caacuutii kaleessa as keessatti sirni kaleessaa nu keessatti gannaqee jechuudha. Warra sirna kaleessan bakkaan gahuuf deemu kaayoo isaanii abboota isaanii akaakota isaanii bakkaan gahuuf deemantu waan kana dalan. Kanaaf muummichi ministeeraa hadha namoonni keenya irra guddaan diinni hadha abbichuu ajjeesuuf araakiloo baasuuf deeman Oromoo jechuudha. Nafxanyaan hin jirtu. TPLF duuteerti hin jirtu. Wanni TPLF hadhan jiru. Shaabiyaan hin jirtu. Wayyaaneen Eertiraan ufiyyuu ummata gabroomee gabrummaa jala jiru akkam taane gabrummaa jalaa baanee deemaa jiru jechuudha. Kana harkisanii nutti fiduudhaaf ka balbal namaa dhadhahee Ijiptirraa eegalee haga Soomaaleetitti haga gartanii Suudaaniif ollaa kana guutuu deemee balbal dhadhahaa ture warra maqaan Oromoo himatee deemu jechuudha. Hadhallee abbichuu irratti hasaasaa jiru. Oromoon iddoon quban qabdan hasaa janii bara hadhallee ni ajjeefnaa fonqola mootummaa kaafnaa jeneraalota ijaarree akkana goonaa maaliyyoo ijaarree akkana goonaa Amaaraa waliigallee akkas goonaa, Tigree waliigallee akkana goonaa, Eertiraa waliigallee akkana goonaa, ijoollee karaa gubbaa baafnaa, diinagdeen cabsinaa. Namni galgalaa ganama akka alwaadii keessa fe'anii bineensa boolla qotu jira. Kayyoo reeffa namaa awwaala illee qotee baasee nyaatu. Warri reeffa namaa baasee hadhallee ittiin qabsaa'uudhaaf harka muraa farma muraa aanolee Oromoon gabroomtee afaaniif aadaan kennan hin deebinee boolla qotu warra sirna kaleessaa caacutii isaan nu keessa buusan isaan santu hadhallee nu keessaa wixxisaa jira jechuudha. Kanaaf muummichi ministeeraa wanni as gubbaa isinitu barbaade maali? Abbichuun namaa osoo waan feetan gootanii mari'achuu miti, wal ijaaruu miti, boolla qotuu miti. Wama feetan yoo gootan jabinna isaatii miti kun. Haqa inni dalage dhugaa inni dalage saniif Rabbi isaa tumsa. Adilli abbaa fedhe amantii fedhe haa qabaatu. Abbaa fedhe yoo ati haqa dalagde, yoo ati hin hatin, yoo ati hin kijibin, yoo ati garee wayii miidhuu hin deemin, yoo ati hangoo qabduuf fayyadamtee nama miidhuu hin deemin. Maal taataa kasiituun su kaaliqu samaawaatu dhabdi. Abbaa feeti ta'eeti. Namni kareen argin illee argi. Abbichuu namni ittiin duulin warra hadhaaf isa waliin biyya bulchan keessaa harka 175 warra muummicha ministeeraa qotee awwaaluuf ajjeesuuf summii nyaachisuuf fonqolcha mootummaa itti kaasuudhaaf dabarsee biyyoota addunyaatti gurguratee waa hunda dalaguuf dalagu jechuudha. Kana beektanii hin beeku hedduun nama. Adda alhamdulillah akkuma isin agarsiisaa jirru kana sadarkaa boolla isaanii qotee fixee maaliin ajjeesuu ni miti hidhuu ni miti. Boolluma isaan qotan isaaf qotanitti guuruu deema abbichuun boolluma isaan isaa qotanitti fonqolchuma isaan isa fonqolchuu deeman sanitti ajjeechama isaan isa ajjeesuu deeman sanitti boolluma ofii qotan san keessa duudanii keessaa gabbaanii akkana morma yaasanii ibaluu maaltu achi fidee jechuu deema uummanni Itoophiyaa uummanni addunyaa. Isaan beekan qaata surree keessa dhumatan qaata guyyaan itti dukkanoofte ni deemanii ilaaltan suufa hidhatanii makiinaa keessa seenanii
isaan hirriban qaban jiruun qaban waan dalagan beekan hadda hedduun osoo muummichi ministeeraa karra jalaa bananii jiraatanii balbala cufuu baatanii kun maqaa gartee dhukkuba gartee alatti wal dhaanama jedhuun kun maqaa adda addaatiin silaaqaata Awurooppaa Ameerikaa yaatee jechuudha. Irra guddaan irra dhabiya bulchuu. Garuu muummichi ministeeraa osoo isaan sammaratti hin qophaahin gaafa isaan yaada san baasanii abboo illee gara abboo qoba kan abboo qobaa isaan deeman jalqaba hospitaala meeshaa guddaa waan silaa addunyaa dhaqanii fi fuudhee biyya keessatti ijaaree meeshaa itti galchee biyya alaa deemuun ammaa achi riifariin hin jiru jedheen. Maaliif waan riifarii ala godhan san guutuu asii qabna doktorootaa fi ispeeshaalistoota waan saniitiin meeshaaleen kunooti jedheen. Warri kalee maqaa kanaan ala dhaqee doolara miiliyoon yookaan miiliyoon lama na barbaachisaa fayyaan tiyya maalii onnee tiruu onnee jijjiiruu naganaati siree naganaa maaliyyoon naganaa jedhanii silaa horii ala baasanii maqaa saniin baqachuu deeman guutuun ka'u jedhanii hafanii jechuudha. Baaleen illee akka hin baane booleen illee akka hin baane balbalatti cufe. Abbootii qabeenyaati. Maqaa ilmaatiin, maqaa eessumaatiin, maqaa daadaatiin, maqaa akaakootiin, maqaa jinniitiin kaampaanii bananii akkaawuntii bananii mallaqa gartee namuu boollooyitti guurachaa ture jechuudha. Hundi isaatu baankileen isaanii abbootii qabeenyaa hedduun jechuudha. Isin quban qabdan. Baankiin isaanii warran sossoonee caalaam. Maaliif horiin qabeenya uummataati? Ka gubboon guuran, ka qabeenya uummataa gurguratan, ka lubbuu namaa ittiin ajjeesan, ka nama gartee kontiroobaandii ilma namaa asii ittiin gurguranii dallaalaan waan adda addaa ittiin dalagan, kaashiisha ittiin hona godhan. Wanni dalagaman hin jiru biyya keessatti. Qabeenya uummataa jechuudha. Hundi isaatu maal ta'e? Gara isaan kaan hundayyuu muummichi ministeeraa dirgim godhee itti cufe. Amma maaliin ittiin dhufe? Naashinaal ID'n itti dhufe. Waraqaa eenyummaadhaa kan diijitaal ta'e yookaan ammoo eenyummaa kan kee. Ka ati lamuu maqaa biriin baafachuu hin dandeenye. Naannoon baafachuu hin dandeenye. Takka yoo si qabe biyya feetu ati hidhatte sirraa buqqa'uu hin dandeenye eegi maxxansuu eegale muummichi ministeeraa jechuudha. Amma maaliin dhufe? Paaspoora illee jalaa jijjiirre jechuudha. Hedduun namaa paaspoora Itoophiyaa baatanii haadha biyya diiguudhaaf sa'a 24 ol gaffiiguu jiran. Paaspoorri isaan deemanii sun abbaan fedhe akka fedhe godhee feekii yookaan ammoo kadharaa dalaganii foorjidii waa hedduu dalagaa turan. Kan itti maxxanfamu yookaan ammoo qophaa'u ala kana guutuu akkuma agartanitti isin poosti goonee jirra. Yookaan biyyoota guddatte keessa Ameerikaan faatti paaspoorri Itoophiyaa adda caale malee diijitaal ka ta'ee fi ka eenyummaa biyyattii Itoophiyaa illee agarsiisu. Ka namni feekii yookaan ammoo kadharaarraa dalaguu hin dandeenye. Ka biyya tanaan wal madaalu. Paaspoora tokko wanni addunyaa keessa biyya takka ittiin beekamtuun biyyoonni addunyaa kunniin vaalii yookaan ammoo paaspoorri sun onnaa inni qabuun jechuudha. Jabina inni qabu. Waraqata ture paaspoorri Itoophiyaa kaleessa. Kati qopheessu biyya biraa san biraa abbaan barbaade keessaa Somaalee fanii beektanii Eertiraan warroonni hedduun namni hundinuu fuudhanii alaa bitatanii warra irraa walii hedduu kafalanii fi ittiin gartee waan hedduu dalagaa turanii jechuudha. So kanaaf wanni kun guutuun maal qaba namootaaf hin galle maal qaba walumaa galatti karaa salphatti lammii ofii Itoophiyaan ka yakka dalagellee ka hatellee ka waa hundaa dalage hattaanu warra lammii biyya biraa yeloo kaardi san jechuudha warra dhiigaan Itoophiyaa ta'anii sittiziin lammii biraa qabnu warra duraa waraqaanii beektanii yeloo kaardii nuu kennan kunniin innis akkasuma jechuudha diijitaal ka ta'e ka gartee sirnaa santu qophaa'ee hundinuu dhufu jira jechuudha. Maal fida kun namni hundinuu qabeenya ati sossoostu wanni ati dalaydu hundi maal ta'a harka mootummaa keesseenaa jechuudha. Biyyoonni guddatan Ameerikaan faati Chaayinaan Awurooppaan kun guutuun uummata isaanii heddummina isaa beekanii nama qulqulluu biyyaaf yaadu ka biyya gurguratu hattuu saamtuu nama dhugaa nama dharaa hiyyeessa taajira qabeenya inni qabu galii inni guyyatti argatu bahii inni baasu nama taaksii kafalu hin kafalle ka beekaniin isa kanaan jechuudha. Wanni biraan jiru mana irra deemanis hin gaafatan. Naashinaal ID kana qofa gubbatti taaksii yookaan ammoo qaraxa gibirati kafaltu sisteemichi gubbaa agarsiisaa jechuudha. Bakka feetee waan deemte eerpoortii waan baate biyya biraa waan deemte isumaan si to'atan jechuudha. Paaspoorri akkas.
nama alaa dhufullee akkasumatti sirna isaa fiizaadhaan wanna hunda isaa barbaachu kan lammii biraa alaa dhufullee akkasuma nama gamtu seene eessaraa bahe moo baane baaleen seene moo booleeni booleen bahe moo baaleeni qulqulluu guutuus akkasin laalte wanni hundinuu beekumsa biyya sanii malee seeneen bahu jechuudha. Kanaaf muummichi ministeeraa kalee modeen gadda waan jedhu kana kalee miti dhiyoo kana Itoophiyaan yeroo naashinaal ID'n kun hundi Itoophiyaa argatan harka torba qabeenyi biyyattii kanaa ni guddataa jechuudha. Osoo wanta akka hin goone bara ID san qofa uummanni fudhachuudhaan. Namni marti ID san qofa qabaachuu. Soo kanaan maal jechuu barbaadee kaa'ee biyyoonni guddatan nu dura jiran South Africa, Algeria, maal kunniin biyyoonni Gibsi fa'a biyyoonni biyya guddataniin gargaaraman guddatan ikoonomiidhaan waan hundaan silaa fagaatan naashinaal ID kana uummatuu fi akkasii koontiroolu kaalaa seenuuf keessa jiru godhuu hin dandeenye. Ni goona yoo jedhan teekinooloojii akkasii qabaatanii ofii dalagachuu qaban yoo biyya alaatiin dalagsiifte paaspoora keetiif naashinaal ID kan kee yookaan Chaayinaa yookaan Ameerikaa yookaan Raashiyaan biyya waliin naa dalagi jette waliigala mana kan kee keessa nama biraattu jira nama biraattu si ajajaa jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa kan dhaabbichuu namni qeequu fi wallaala jedhee adda akka Jawaar Faatii qubatti qaban kuni sadarkaa Itoophiyaa mataa ofiitti ilaala. Waan mallas godhuu hin dandeenye Mangistuun Hayila Sillaaseen fa'a waraqaa paaspoora kana qofa ofii qopheessee mootummaan Itoophiyaadhaa kan ofiitti fayyadamuu dadhabee horii miiliyoona meeqatti baasee koodii isaa waan hunda isaa iskaanara isaa kan jiru kana guutuu biyya biraatitti qaatu waan asii daladdu achi taalan ilaalan jechuudha. Nama keekaa baay'ee kagalee heddummaa isaan paaspoora qabu biyya santu waan hunda si hordofaa ture jechuudha godhaa turan. Namni kun osoo lola jiru waa meeqa dalagu saatalaayitii illee dhukaasee waan hundaan biyya tana utaalchisee duratti adda gartee naashinaal ID illee mataa ofiiti. Ammallee akkamitti fingarpiriintii yookaan ammoo ashaaraa qubaa qofaan osoo hin taane ijallee iskaan godhuun jechuudha. Waan biyyoonni hedduun adda guddattee hin qabne. ID nama naashinaal ID sii kennamu kun ashaaraa qubaa sirraa fuudhanii ija keetiin iskaan ija kee sirraa fuudhan jechuudha. Yoo akka tasaa qubni kan kee dalaguu dide ijumaan maashina yookaan ammoo kompiitara markaa qaban san keessa gallaaltaa suuraan kee eenyummaan kee wanni hundinuu wannatti daladde nama akkamii ta'uu yoo nama waa balleessee barbaadamtu taate guutuu achirra gabbaa. Kana qofa miti kaameraaf godhan kun amma jechuudha. Kaameraalee karaa gubbaa deemtu akka biyya Chaayinaa sanitti nama deemu kana guutuu information akkasii kennaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Chaayinaa warri dhagee argee jira mana tokko suuqa tokko seenuuf yookaan ammoo gar seenuudhaaf buldingii tokko yookaan ammoo fooqi gar wayii waajjira mootummaa seenuudhaaf kaameraa laaltaa jechuudha. ID yoo sin gaafanne yoo ija keetiin maal iskaansi godha seentaa jechuudha. Fakkeenya Ameerikaa eegalamee jira haggaa isteeshina fa'aa jechuudha hattuu dadhabanii warra hatee jira maal kanniintu jira kana iskaan godhaniin yoo inni hatee jiraate suuqa san keessa waa balleessee jiraate nama ofii seensisuun barbaadu kaameraa balbala gubbaa laalta balbala seelaan banamu jechuudha. Yoo ati qulqulluu taatee ijaan kaameraa laalte sirraa banaa jechuudha. Sisteemni kun waan biyyoonni guddatan amma eegalaa jiran. Itoophiyaan ammoo inumaa ID irra gootee haarawatti eegalee namni kun haganaan ga'e jechuudha. Muummicha ministeera namni hedduun qeeqaa turan. Akkana jedhaa waa mara keessa seenaa waa'ee fayyaallee isa dubbataa waa'ee waraanaallee isa dubbataa waa'ee gartee maalillee qonnaallee hundayyuu yes maal godhee namoonni biyya kana bulchan haa hannu haa saamnu ka jedhu malee namni biyya sanii baratee waan silaa godhan san dalagu waan hin jirreef hundaa seenee dalagee akkasitti itti iyyee fuudhee karaa gubbaa kaayee oofaa jira. Kanaaf muummicha ministeeraa wanni waan kana keessa naqee maali? Ilmaan Oromoodha. Keessawuu mootummaan naannoo Oromiyaa warroonni hangoojii gubbaa jirtan ilmaan Oromoodha. Isinitti iyyaa baan isinitti himaa baan harka sirrallee qabaa turre. Mootummaan naannoo Oromiyaadha harka sirra qabaa baan. Namni aabbichuu dabarsee fuudhee kenne. Hagana diinonni keenya akka qubatti qaban godhe. Hagana haga biyyi tun uf duuba deebitu godhe. Nu uummata Oromootiin mootummaa naannoo Oromiyaati. Bari yoo mootummaan naannoo Oromiyaa naannoo fi qulqulleessee waliin dhaabbatee hattuu kabalee waa hunda godhuu dandeenya bara. Wal caafadheenu wal sirreessinee ganda keenya nagaa goone namni tokko Itoophiyaa keessatti namni tokko qawwee fuudhu dhiisi namni jabadduun wal jedhee ilaalu hin jiru jechuudha. Kalee bari ilmaan Oromoodha. Naftanyoonni bari warri gartee sirna kaleessa nama yoo guddatte 100 geenye bari Itoophiyaa ashkarakkaraa ture akkanatti. Ija nu bobaasuu qofaan. Ka dubbate keenya mataa keessa dha'u kabaluu qofaan bar. Kanaaf bar mee manguddoo dhaqaa gaafadha bar. Warra dadhabne akkana buru jedhu kun doktora profeesar reetetu kun bar. Warra laalcha ija warraa sodaatee biyyaa yaa'e gariin namaa. Ijumaan laaluu bar. Hayila Sillaasee rabbi jedhanii salaataniif uummanni keenya.
Kada dadhabne xuuxxuu jedhee akkana gartee xiixee eegee baasee bakka hundaa iyyuu kun hayla jaanoo dhufe jedhanii siduu jaboo namni. Walaa Islaamaa kiristaanaa waaqeffataan. Bar jaanoo baalee bu'eedhaan baaleen salaatti. Harargeen guutuun salaatti. Inni baalee jira. Akji banaan jedhani. Mangistuu Hayilemaariyaam mana keessa teettee ati yoo mangistuu ati ayyoon tantee kabal'aan ibidda keessa si buufti gartee. Kijibaa jettu mee namni kennu. Mangistuu Hayilemaariyaam ati mangista teette ayyoof abboon gamaa gamanaa kun kaballoo kun niitii conqaata okkotee yoo distiin ibiddara jiraate ilma qaate distii keessa buusan. Kijibaa jedhanii gaafadha manguddoo Mustafaan kijibaa naan jettu. Mallas Zeenaawiidha Oromoon guutuun ni salaattiif. Mallas Zeenaawii. Keessaayyuu namni barate Mallas Zeenaawii akka rabbi salaataaf. Kijiba naan jedha. Paarlaamaa keessa taa'anii paarlaamaa keessa yoo Mallas Zeenaawii akkana garagalee surree fincoofnaa jedhan jechuudha. Ani jaaniin garree nama natti himee nama tokko isan agarsiisanii jechuun inni irratti maan hin dhageenye. Maa biyyaa baateedhaan inni jira dhallee kun haala jira Ameerikaa jira. Bakka bu'aa uummataa ture. Abboo gaafii gaafachuuf harka an baasee yeroo maqaa kiyya dhayanii Mallas akkasii gargalee na laalee jedhe. Gaafiin na harkaa batte bakka jiru ufoon laale akka gaafa san achii bahe yaa rabbi na baaftee jedhee Keeniyaan uf dhaye jedhee Keeniyaan agartee ala bahe jechuudha. Akkasiin jedhan. Warri adda xiixxiit jedhee akka jawaarfaa dadhabnu Mallas du'e jennaan na yayyaa'e namni. Mallas duunaan manaa yaa'e namni walitti himna dhugaa. Mee namni gaafa Mallas jira waa dubbadha jedhu hin jiru. Mallas duunaan namuu kun dhagaa guuree kun maal godhee gabba'e jechuudha. Eenyu gabba'e sanuu uummata musliimaa sagaleen kennaa dhagaamtuu irraa qaxxaamursanii uummanni musliimaa lafaa sossoosee wayyaanee waan qabattu dhabdee ol fiiddee gaffiiddee addunyaa irratti maal jedhan uummanni musliimaa osoo baasii tokkoon dhahin osoo dhagaa tokkoon darbatin osoo nama tokkoon madeessin rakkoon tokkoon galle hiriira karaa nagaa addunyaa irra jedhanii lafa kaa'anii jechuudha. Dhugaan himtanii bara. Eeba rakkoo nu qabnu bara Itoophiyaa keessatti namni fincila kaase. Itoophiyaa guutuu bara. Umriima Itoophiyaa keessatti dhagaa uummata musliimaati. Jaanoo irra kakaase Haile Sillaasee Minilikiin hin kijibuun beekan. Haile Sillaasee namni fincila itti kaasee jalqaba bakkaa buqqise uummata musliimaati. Mangistuun akkas. Anawaar kanas seenanii bar nama fixanii. Anawaar masgiida kopheen seenee waraanni dargii bakka hunda Baalee Shaashamannetti yeroo dargii sana guraaktichi tokko qawwee namarraa fuudhee warra wannaa kan ajjeese gartee masgiida balbala irratti. Wayyaanee namni hidda isii lafaa buqqise uummata musliimaati. Gaafa namni wayyaaneen akka gartee akka durii kaan hin tuqamtuun dhiidduun jiddu lamuu jedhe namni haga Oromoo wayyaanee salaate hin jiru. Maaliif coophoo yani coophoo buufadhaanii bar Oromoon qaama xaaxisu kana ol beena bara yoo gabbaanii takka waliin eenyummaa keessan bara Oromoo. Eenyu Mallasiin malee ka godhe Oromoo jaarsi kiyya kun hattuudhaa. Farra TPLF farra mootummaa kanaati farra Itoophiyaa jaartii kijiba naana jettu Oromoon. Mee gandi keessan namni waan kana jedhee nu jira ganda keessan keessa. Ilmi haadha, haati ilma, abbaan ilma. Aduu keessa dhaqanii namni taa'ee wal salphisee wal saaxilaa oole. Hin kijibde Oromoo yeroo san lubbuu baafachuu jecha waan hin jirre abbaa warraa kiyya hattu, jaartiin kiyya hattu, ilmi kiyya hattu, ani hattu kijibduu nuti farra mootummaa kanaati. Wayyaaneen gooftaa keenya jalabbuulla waan isiin jette kanaaf hedduun namaa hadha gartee wayyaaneetu afaan Oromoo nu barsiise Oromoo wayyaanee nu barsiise jedha. Bara Oromoo waa'ee keenya yeroo garii silaan dubbannu garii isin cadhibna. Dirqeen nu dubbiftanii bara kokkee nu keettanii. Oromoo keessa deemnee wallaahi. Oppiidoo adda nama arrabsan tanaaf waraanni bilisummaa Oromoo qabsoon Oromoodhaa as geette. Hundi ofirraa nu aree akkattuu bani irraa deema boonu balleessaa siin jaa yoo ganda nu dhufu. Kan bar uffannee ijoollee magaalaa nama akkamii ilma taajiraa fakkaannee barasu waan itti nandhee dhufne kana gandana deemsiin jaa dhufee gartee yookaan ilmatu keessaa si deeggara yookaan jaartii nam tokko mana keessa jira akka tasaas imaan dhufte qaata silaale maali kun abboo kataa hiriyyaa kiyyaa yuunivarsiitii waliin baradhaa ijoollee akkana gootee wallaa waan namni keenya keessa dabre. Xiqqoo bashakkee isin qabanne baasa dhiqaata baas amma tana ugartee
wallahi ummanni keenya gurra naam lamaan qabatee kadha shanee of jala awwaalee deemu quba gurra kaatee nu iyya jechuudha. Wayyaanee bar gabbaanii qawwee dhukaasan akka wayyaaneen dhageettee dhuftu yoo nu argan. Waan Oromoo keessa dabarte mara mallasi ummanni keenya waraana bilisummaa Oromoo kadha shanee baasaa jedhanii dadhaban ji'a lama sadii nutti deemne muka mara ol qabee waraana waamatee bar waraanaan gaara hunda keessaa muka mara bar ol qabee kan laga muka dhaabbatu gaara dhaabbatu qilee dhaabbatu ummanni bar wayyaanee fuudhanii qilee takka takka goda boolla jeedalaa hunda dhaqanii bakka hundaa nu baasanii Somaalii nu dhaqanii jechuudha. Sigalee ummanni keenya wal beekne jechuu barbaadee dhagaa. Namni qabsaa'e nama qubaallaa akkawame namni wareegama kafalee umriin isaa daaraa itti gabbayaa dubbatu ummanni Harargee fa'a. Waa'ee qabsoo yoo silaa namaa dhiifna jedhan wallahi ummata Harargee nambar waan qabeenyaan lubbuu ufiitiin waan hundaan kadaaraa itti ta'ee cal itti jedhu ummata Harargee tokkoffaan. Oromoon gara biraan qabsootan akka kijibachu kun ummata Arsiiti ummata Baaleeti. Waan tokko lama walii fudhannu jira asii dhaquu qabaadha. Ummanni Harargee cicha qabsootana gubbatti wanni feete yoo galte ofirraa gad darbee sin kennu jechuudha ummanni kun. Haqa dura sirra du'a keessaa miseensa adda bilisummaa Oromoo irratti nama qabsoo kana irra madaa irratti lubbuu fi kennanii haadha abbaan ilmi itti ol dabran malee dabarsanii sin kennan. Kabiraatiin Keeniyaa kana gaafa adda bilisummaa Oromoo diigamee cabne nuti ilmaan Arsii illee kan nyaachisu ummata Harargeeti. Ka ofii waan nyaatu hin qabne ummanni Harargee wallahi waraana keenya miseensi nama 92 ture Keeniyaa keessa. Ana galbee walitti qabee guutuu siidha kun Abdii Boruufaa eenyu naayima maqaa isaa Kanaadaa irraa dhufe argee doolara 4,500 kana doolara Kanaadaa nuu kennee deeme. Ummanni Miniseeta doolara 5,000 nuu ergan. Ijoollee 92 kadhaabni kun facaase madoo dhaabaa hogganoonni keessa ka jiru namoonni ummata kana nyaachisu bulchuu waa hunda godhu ummata Harargee karaa lama jedhanii miseensi keenya guutuu achi dhaqee achi nyaata achi bula. Osoo haadha abbaan bar Naayiroobii jirtu osoo Oromoon guutuun baqattee Naayiroobii keessa jirtu yeroo alaa qabsaa'ota keenya siin jedhan gaafa dubbiin ammaatti ofirraa si jedhan jechuudha. Ummanni Harargee maaliif kana siin ilmaan Oromoo qabsoon Oromootu akka taphaa siin geenne. Hadda ka qabsoo kanarraa buukkisii abbaa qabsoo ta'ee bakka hundatti hangoo irratti illee wal fixu nama biraati jechuudha. Gahee walii yoo kennine yoo akkasitti deemne. Kanaaf maaliif kana mara keessi dhaqe ilmaan Oromoodha nuti Oromoo wal beeknaa. Oromoon hadha abbichuu irra jagnoomte tun mootummaa dabre guutuu salaataa fi turte asirraa isinii kaase. Guutuu namni gabbayii kijiba wanna tette Mustafaan naan jedhe yellem. Wallagga qabadhu Shawaa qabadhu Arsii Baalee Gujii hunda isaa qabadhu. Ummanni qooma dhahatee nuu jedhu ummata gammoojjiiti lafa kamuu jiraatu. Ummanni waan nama haasoo kana keessa hin jirre Oromummaa ufiitiin eenyummaa ufiitiin wareegama kafale ummata gammoojjiiti. Boqqolloo ijoollee isaatii awwaalate boolla keessaa baasee kan nyaachisaa bahe. Ka qabsoo kanarratti ilmaan yoo kuun itti ergee bahi gadi gurbaa jedhee gartee qabsoo kanatti wareegee wal marraa ture. Ni beekna haadha takka ilmaan 9 qabsoo Oromoo keessatti wareegdee beeknaa jechuudha. Yeroo kun bahi bahe amma sun du'ee kun bahi. Ni beekna warra ilma tokkocha qabuuf intala tokkocha qabu tokkocha bar Rabbi kennee baasanii qabsoo saba kanaa naan caaltu dhee ka kenne uummata sanii jechuudha. Kun uummanni nama magaalaa ciisu kuniif uummanni jidduu jiru kun yoom qabsoo gootan yoom agartan gabrummaa yoom garafamtan yoom ajjeefamtan hadha namni shamarran muka qaama saalaatitti muka boccee wayyaaneen hadha namni keenya barki jiru muka boccee jirtuu isi qaama saalaatitti suuttee ajjeefte shamarran keenya bare wayyaaneen. Namni keenya ayyoo teenya bar Tigreen nam 8-9 gudeeddee bar ka Tigree taphattee irraa baate bar bishaanii maal kana fuutee bar gaara keessan nuuf fidaa turte ayyoon teenya. Uummanni gammoojjii moo yeroo eela mara cuftee Tigreen eela laga bakka bishaan namni irraa dhugu mara cufanii bar uummata akka manaan baane godhanii bishaan yoo bu'aatu Tigree waliin deema qawwee itti qabanii akka artee bishaan nuun finnee fi waan nuun finne jechuudha.
Seenaa tokko isinii himaan. Wayyaaneen gandaggaltee deeggartoota keenya akka rasaasa nuun finne, bishaan nuun finne, nyaata nuun finne, waraana bilisummaa Oromoo lafa bishaanii irraa ari'anii uummanni keenya maal godhe beektanii Oromoo? Jaarsaaf jaartii walii galanii halkan re'ee mana keessa qalanii mana keessaan qaawwaa gaagura gartee mana jala jirtu wannaadha keessatti halkan asiin qaawwaan guuraa bulanii Tigreen galgala yeroo dhufte maal gooti beektan yeroo cuma ala dhuftee sakattaati. Gaagurri qulla wata keessa hin jiran sakattaatee qawwee waraanni keessa kaatanii waa hunda keessa keettee midhaan keessoo jiraatetti jarri kee. Halkan kana hoolaa qalaa bulanii re'ee gaagura tana mana keessaan qaawwa harka baasanii keessa guuranii alartii gaagurri Tigree alkaan raftii bar. Ganama manaa bayan maal jedhanii gaagura damma gaariidhaan dhee'uu lanna jedhanii ibidda fudhatanii gichaa fudhatanii gaagura fuudhanii baanii jechuudha. Gaagura kana jedhu waan sakattaateef ala jirti waliin hin seenne fuudhee jaartii duddarra kaayee fuudhee deeman akkasitti jireenya waraana bilisummaa Oromootiif fida uummanni. Yoo argan barachuun mataa mataa dhayanii. Abbichuu wanni adda bar wareegaan meeqa falee adda osoo sareen gamaa gamanaa itti duttuu fi wallaalaadha kaan jedhanii bar wanni inni cichee waan uummata kanaa irratti hayi Oromoo. Yaa Oromoo hayi Oromoo jedha abbichuun. Waan sabni keenya keessa dabre ta'e uummanni keenya nagarre. Hadha Oromoon abbichuu dhiisi. Osoo hattuun Oromoo araa kiiloo jiraatte hattuun Oromoo maraattuun Oromoo sareen Oromoo osoo araa kiiloo jiraatte hadha uummanni Oromoo silaa gartee jilbiifatee jalatti barcumaa jala qabaa jechuun silaa. Yoo gabroomtan kaa. Yoo karaa sabni kun dhufeef salphina nu keessa dabarre agartan kaasuun. Jagna akkanaa kanaaf hayyuu akkanaa kana namni gartee akka wannaadhaa gubbaa buusuudhaaf dhagaa itti darbatu guutuun Oromoo ta'edha jechuudha. Oromoon hin bilisoomne maaliyyoo nu godhe eenyuyyoo nu godhe. Saalfadhaa isin nyaata dhiigni nama kanaa. Wallaahi abbichuu yoo isin abaare isin irraa argata. Jagna akkanaa kana beeka akkanaa kana. Warqii nama warqii kana yeroo kana gubbaa duultanii sa'a 24 isa maastikaa godhatanii wayyaanee waliin isintu itti duula. Eertiraa waliin isintu itti duula. Nafxanyaa waliin isintu duula. Jawaarii waliin isintu duula. Baqqalaa waliin hattuu barwoonni garaa isin nyaatu namni badaan kan beektaa sareen badduun jedhan sareen badduun saree gara ofii nyaattee dhageettee mammaaksan isin bar Oromoon tun jechaa waa mara bittee sareen badduun saree gara ofii nyaatteedha wallaahi namni san caalu hin jiru. Namni nama ofii irratti isa gubbaa jiru gubbaa buusuuf duulu irratti irra wallaalaa irra diinni hin jiru wallaahi. Anaa diinni isin himu nafxanyootaa fi Ijipti caalaa wallaahi abbaan fedhe anaa diinni hamaan warraa hadhaa ilmaan Oromoo araa kiiloo baasuudhaa fi sa'a 24 nu duulu jechuudha. Kuni takka borusiillee eenyullee ta'u jechuudha. Ambii barii Mangistuu Hayilemaariyaam illee Oromoo kan hin jiran Hayile Sillaasee illee Oromoo bara hatta Minilik illee jiran. Ambii bar kaayoo jaraa san deeggarraan kenna jedhee bari irratti qotee nu awwaalaa ture harka harma nu muraa turanii bara. Nuti kenna. Ka'an Oromoodha jedhe. Ilma Oromoo qulqulluu hin ta'u eenyu malee bar osoo nama qabaatanii ammoo abbichuu irra duulu kun osoo nama biyya bulchu ganduma bulchuu danda'u. Wayii qabaatanillee bar abbichuu buufna bar eenyu gaafam nafxanyaa deebisuu yookaan TPLF hin deebisuudhaaf. Haganumaam jedhan mee namni kana ala Jawaar amma maaliif deema? Jawaar hin dadhabne. Bari wanni inni jedhu maaliif beektani? Oromoon biyya bulchuu hin dandeettu. Yoo taa'illee jedha Jawaar wilii waggaa 100 inni daldaalee warqii waa maraa fi bunaa fi daabaa fi waan hunda isaa dhuunfatee inni miliyeenara tahee ilmaan wilii gartee horee ilmaan isaa guddattee muummicha ministeeraa fa'aa taate fa'aa malee nu bulchuu hin dandeenyu Oromoon. Nama akka isaa karaa dhufe gartee karaa deemtu nama bakka irraa dhufe gadhaa qorannee dadhabnee dhabne kana. Ka akkanaa yoo ta'e malee ilmi Oromoo qulqulluun gudeeda Oromootii bahe ka gosa beekan. Itoophiyaa bulchuu hin danda'u jedha wallaalaadha. Hagasiin maal goona jireenyire TPLF nafxanyaa sirna kadhee deebiifnee hangoo adda qoodamnaa nuti Oromoo naannoo Oromiyaa qofa gallaa Finfinnee jara kenninaa federaala jarri haa bulchituu nu ganda keenya bulchinaa jedha. Bahiiraaf seerri Jawaarii fi wannaan tuman akkasii yennu Isqeel Gabbisaa. Istifidees ni dubbisa guyyaa takka amma guyyaan ga'e. Mee waan ajaa'iba arguu deemtanii waraqaa sayyoo dubbiseen amantanii baraam. Itoophiyaa kaleessaa sirna kaleetii bakka se'asan.
jabduu san ijaarree amantiin lama kan inni kaa'e. Kiristaanni ayitiin Protestaantiin fallee jala jirti. Naannoon Oromiyaa sirna waaqeffataatiin ayitiin Islaamaa kiristaanillee Oromiyaa keessaa alee uummata isaa san gaafii nattaate naannoon kuuwwan amantii kiristaanaatiin bultii jedha. Islaamni yoo jennaan maqaa Muhammad ta'uuf addunyaa keessa deemuu dadhabneedha. Kanaaf Rabbi isa xiqqeessee bara. Maal jechuun inni sammuu isaa keessa ka jiru maali beektuusi? Nama kiristaana ta'e malee Islaamni jiraachuu hin danda'u addunyaa keessa Itoophiyaa qofaa hin bariin Jawaariin dadhabe malee. Osoo bakka amma Tiraampii kana Ameerikaa dandeetti kennanii inni namni jalqaba amantii Musliima jedhan balleessu Jawaar Mohaammed jechuudha. Barmuummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed Ali kiristaana ta'e eebbata. Nabii Rabbi alayhi salaatu wasalaam maqaa dhaabee sallallahu alaihi wasallam jedha bara. Jawaar Mohaammed nabii maqaa dhaa'uu dhiisi nawyi. Salaam alaykum sin jedhu. Rakkoo ta'e na bara. Ati naftanyaa ofirraa eegdanii warra Itoophiyaa afaan tokko aadaa tokko amantii tokko jettu. Ibar dubbiin faala warri sun bar ifa sitti maa barsun ifa. Amma faannoo fi warri TPLF yoo dhufan walumaa galatti Itoophiyaa dachii kiristaanaa goonaa jedhan sun wama kalee jiru. Wama sirna kalee keessa kalee jiru. Isaan ilmaan Yohaannisoota Itoophiyaa dachii kiristaanaa godhu. Kana mamiin qaban. TPLF illee dhuftu sanuma bootelle jechuudha. Mallas Zeenaawii amantii Islaamaa akka biraa dhabee nama lallaalee yeroo as dhufu argee jennaani amantii salaata lama deebisee alabashiin nuufi deemne. Sun kabalaatii namti barka ajaa'ibaati. Dubbii karaa faallaan dhufeeyyu. Kanaafuu warri gartee alabashii namni Mallas Zeenaawiitti warra jennataatiin nuun jette jechuudha. Gartee alabashii. Jawaar Faatoo nama haga hadhaa nama musliimaa ta'e assalaamu alaykum warahmatullahi salaamu alaykum nama siin jedhu waltajjii gubbaa dhufe. Ummata musliimaa dura dhaabate akkam ooltan bar addunyaa dadda Tiraamp faati bar salaamu alaykum jettee yoo islaama dhufte. Mootummoonni addunyaa baroo dhufe kamuu bakka musliimaa masgiida dhufee salaamu alaykum jedhani bara. Maaliifin wanni inni addunyaa tanarra jibba mee jara dhiifama naa godhaati bakka takka namni na fidee Jawaar Mohaammed maqaa Nabii Rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhu wama islaamaa dhufee isa dubbatu dhageettanii dubbatu. Gaafa lulluuqii waaman kaameraa jala mataa boolla keessa kaa'ee I think nyaata illee barcuma jala seenee nyaate na fakkaate gaafa raakii dhotu ummata musliimaa abbichuu fidee lulluuqachiise. Yeroo warra isaa ka inni ammoo itti amanu dhaqe baay'ee kuduu qooma dhiibbatee agaraga'ee jechuudha. Kana rakkoon bartee biyyituun biyya amantii maraati. Kanaafuu wanni kana mara si dhaqee maali muummichi ministeeraa amantiidhaan waliin qixxeessee namni hundinuu mirga qabaa biyya tana keessatti islaama kiristaanaa waaqeffatatti. Sabni hundinuu Amaaraa Tigiree Guraageetti kan barbaadu kana laata. Addunyaan kalee waan kana balleessuu deemtu baradha osoo hin jaalanne funya qurquritti akkuma addunyaatti bar warri kalee amantii takka afaan tokko deemu warri addunyaa warri kareessa lola masqalaa jedhee lolaa ture addunyaa kana keessatti adda fudhatee bar mirga amantoolee namaa guutuu mirga sabaa guutuu namaa eegee sigalee dimokiraasii kana bal'isee gartee deemaa jira. Keenna gartee biyya tana wallaalin waamsisee fi beelaan waamsise kuni daalachi bakkuma kaleessaa jiru kun hadhallee amantii wayii qotee awwaalee amantii wayii ol fuudhee saba naannoo wayii gaqqabee saba naannoo wayii ol qabuu deemaa jechuudha. Isin galee. Mee akka nu siniifinnu kana warri kaaragaa waan kana kaleessuu dandeettan dhiifama isin dheeradhallee isinirraa gabaabsaa. Mee ragaalee akkana kana fidaatii jawwee warri jawwee mormitan eekaa namni kun gartee kaa hedduun namaa barii sheekolee ta'e nafaa jira amma rabbi rahmata isin yaa godhu warri abbaa gurbaa kana irraa godhu islaamaa jedhu. Islaamummaan nu beeknu maal isin fakkaata? ሰውን ገድሎ በቁጥጥር ስር ያዋለ ሰው ሳይሆን ጀግና ማለት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም laal waan jedhu nabii rabbii maqaa dhahee amantiin isaa kiristaana abbichuun akkasuma kaa shaalla dhiifama ekaa koonatti waamna maal jedhamee መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀግና ሰው ማለት ሰውን ገድሎ በቁጥጥር ስር ያዋለ ሰው ሳይሆን ጀግና ማለት በተናደደ ጊዜ ራሱንና እንዴቱን መቆጣጠር የቻለ ነው በማለት ሰብር የማድረግን ታላቅነት አስተምረዋል። mee akkana namni gartee fidee መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም dhiifama mee namni akkana fidee akka ragatti wanni kana maltuun maali biyyi kuni biyya hundi kennaa الله سبحانه وتعالى بقدس قرآن لاي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا
በማለት የእስልምና ሃይማኖት ሙሉ አድርጎ ሰጥቶን ሳለ አንድነታችንን አጠናክረን ከዲኑ የሚጠበቅብንን መፈጸም ሲገባን በመሃል ገብተን አሳማሪና አስነዋሪ አክራሪና ረዛቢ አድርጎ የመፈረጅ ስልጣን ሳይሰጠን ብንተገብረው ጸቡ ከራሱ ከአላህ ጋር ነው የሚሆነው። ኑቶ መከራት የለነ ካሄ ዲፈመሌና ጎዳቲ ሙስሊሞች ታላቁን ረመዳን ከመስጊድ ሳይለዩ ለማሳለፍ ዓመቱን ሙሉ በጉጉት ይጠብቁታል። ረመዳን ሲገባ በከፍተኛ ደረጃ ደስታ ይሰማቸዋል። አማ ወኒ ከነስኒ ካሄ ማዲ ረጋ ዋን ተከለስና ፊበራ ረከኒ ሙች ሚኒስቴራት ዱላ ተኩራ ከራይቾ ናሞኒ ቢያ ቡልቻን namni biyya bulchu amantiilee biyya sanii guutuu wal qixxeessee akkasi kaa'uu qaba. Dhugaa jirtu dubbachuu qaba. Dhugaa dubbattu. Maaliin? Barii wallaalan malee ni wallaalan. Wallaalinna isaaniiti malee uummata guddaa amma Itoophiyaa keessatti uummanni Oromoo uummata guddaa. Itoophiyaa keessatti uummanni Musliimaa uummata guddaa. Jaalattee jibbitee wadda harkiin xallaayi. Homaa godhuu hin dandeessu. Kuni waan ati cabsu godhuu hin dandeenye yeroo eeggatee dhooyee akkuma uummanni Oromoo kakalee hin jiru wallaalaadha waa takkan beeku jedhan san dhooyee hadha seenaa jijjiiree addunyaa keessatti Itoophiyaa bira dabree Afrikaa bira dabree addunyaa keessatti ol ba'e kanatti uummanni Musliimii illee akkasuma dhooyee ol ba'a jechuudha. Tinfuun dhoorgii waan takka waa isinii madagaa warri biyya bulchitanillee warri paartii siyaasaallee dhugaa wayii awwaaluudhaaf tinfuudhaaf yoo ati faajjees harka ol baati. Wallaalina keessa malee warri waan akkasii daladdan waan takka balleessuu barbaadde hin dhiibin dhiifteetumaan karaa jalaa bantee suuta balleessitaa jechuudha. Yoo ati gadhiifte yoo ati tuttuttee dhiibuu ati cinquutti wanni marti nusi harkaa ba'a. Mee aaraa yookaan ibidda tokko fuudhi aara yookaan waan tokko tinfimee ati maal godha si harkaa ol baya. Guyyaa tokko osoo ati hin qabne dhoohee si guba jechuudha. Maaliif mirga qaba. Uumamaan rabbiin waan kana mirga kenneef. Kanaafuu muumichi ministeeraa wanni duullii bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa keessaa itti baname warri adda naannoo Oromiyaan isinii tuqu kun ilmaan Oromoodha jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa maal kanaa miti qofaa miti. Hundi keenya namni Oromoo jedhan. Qotee bulaan kennaa fi tikfatee fi daldaalaa fi barataa barsiisaalleen osoo Jawaar dhufe Lammaan dhufe Geetaachoo Raddaa dhufe Gabratsiyoon dhufe Miliinik Qabrii ka'ee dhufe Mallas dhufe maaliif itti faarsan kaa? Namni akka jaraatti waan nuti hin jiru hin jenne jawween takka jedhee bar yoo liqqaban Miliinik akaakayyuu kiyyarraa eegale yaga abbaa kiyya Mallasiititti yeroo walitti qaban namni akka Dr. Abiy Ahmed Oromootitti Itoophiyaa miidhan jiru jedhee Jawaar. Akkasiin jedhan girri isaan isa jala girrisu amma osoo Miliinik Qabrii ka'e jedhani anaa galu akaakoo kiyya jedhee hundinuu gartee ka Islaamallee asii suduu jabu'aa ka Kiristaanallee gartee masqaloo fi akkas godhataa hunduu waaqeffataallee gara wannaan lagaa fiigaa jechuudha. Eegaa kanumaan malee waan biraa kan qabdan. Amma osoo gartee rabbiin godhine yaabbichuun abboo akkana barbaaddanii hodhamee jedhee yaabbichuun karaa irraa goree bar. Yookaan Miliikiin Qabrii kaaftanii Hayila Sillaasee Qabrii kaaftanii fi Mangistuu Hayilee Maariyaam Zumbaabee fiddanii Mallas Zeenaawii Qabrii yoo baaftan malee namni bulchu jiraan jiru. 0 siddamar 0 0 bala 0 martinu 0 0 irraa hir'isu baay'iftee hir'istee dabaltee 0. Kanaafuu wanni kana mara siinaquu barbaadeef ilmaan Oromoo bal'een dhaqee maali waan gootan dubbii gara gangalataan ta'anii warri ammallee waa malaa jirtantu jiran. Nalagaa gaariitti hambakatan aggaariitti warra ammallee waa malaa jirtu. Warra ammallee waa qotaa jirtu. Warra haada ciruudhaan bakka hundaa fiiddu. Ammallee keessa waa sitti baada gahe warra maqaa nu xureessuu fiiddu. Kaadiree daldaaltu naggaadee dhaggaadee dhagaye naggaadee. Naggaadee yeroo si dhufee naggaadaa jirtu. Hattuu dhagaye anas sitti maaka gaariitti. Warra eenyutu muumicha ministeeraa kaayoo tana qabatee kaayoo biyyattii ijaaramaa jirtu tan waa godhaa jira eenyuun fa'a maqaa balleessinee akka waan dalanne akka mootummaa kana biyya kanan jijjiirre eenyuuf eenyu addaan cirra eenyuuf eenyu maqaa balleessina jettee isaa 24 fiddu. Qabrii irra deemuu jirta amma gartee qarree gartee qilee irra deemuu jirta. Ati boolla nuu qotuu deemtaami boolli sii qotamtee jirta bakka feete hangoo feete qabaadhu abbaa feete ta'i. Irra si deema dhagaye
hangoo gurdaa qabdaati waan feete godhuu dandeettaati ka hangoo sirra qabu kaaliqu samaawaati wal ardi qaata qabaa shadiida qabaa hamtuu si qabe ati quban qabdu adda quba si qaba ummanni Itoophiyaa abbichuun quba si qaba calm down gaddeebi waan wali qabdee nyaadhaa jedhe waan qocce ka qilee hunda wali qabde ka gareen ijaaramte ka firaan ijaarte ka firaan bakka furtuu wal keette guyyaan ati ciiftee boottu dhufu deema Qilinxoo kanaaf biyyi tuni haqa ummataa biyyi tun isin dhalfattee nun guddifanne Itoophiyaan isin handhuurti teessan keessa buutee nu baqattummaa sittiziina nuun kennitee ofitti asin daballe qixa qabna walitti inumaa nama biyya tana hinatiin hinachisiisin isiif qabsaa'e keessaayyuu nagaa gaaritti gurras qobadhaa qabsaa'ota kaleessa qabsaa'ota hadhaallee warra biyya tanaaf saba kanaaf dhugaa tanaaf madaa'e beela'e dheebuute hidhame baqate warra dhiibuu tattaafattu guyyaan si dhiitee jirta quban qabdu nama galmee namoota harkaa qabutu rabbii gaditti aabbichuun hadha eenyu namni gaafa dargii gaafa Hayila Sillaasee gaafa Mallasii hadhallee dhugaa biyya kanaaf saba kanaaf dhugaaf dalage dhaabbate eenyu jedhee harkaa qaba akkasiin quba qabaadhu. Ati garuu hadhallee namoota hunda qabuu deemta. Ati hadhallee maqaa wayii nama baaftee waan hunda adda qooddee divide in the rule kaan amantiin kaan gandaan eega akka Mustafaa kanaafaa agartaa Islaamaa dubbataareeta dheeressee si beenna barkuma si qabna guutuu wallahi bakka ati jettu guutuu guyyaa irraa kamati waliin teettee farshoo dhudduuf kamati waliin teettee gartee guyyaa kana waliin biyya bittee gurgurtu kaadiri mati gartee onnette kana rabbi akkana isin godhe isimat deebisee qicaa keessan nutti as kennuu jira. Rakkin isin qabdan maali beektu rakkoon namni keenya qabu Oromoo biratti hamata Oromoo biratti namata wallaalina keessa malee hiddi namaa wal keessa kaaniin soddaa kaaniin eessuma kaaniin abbeeraa kaaniin namni kun gara dhibba takkaa walitti xaxaa bakka ati quban qabne guutuu walii hidhaa qaba andur arsii biratti namatanii beeka Oromoolleen akkas maaliif namoota hedduu shiree ta'e argaadhaam warra bakka nun jirretti nama akka jaalbantii kana fa'aa jaallan as jirta warri qabsooftan kun ka bakka nun jirre jechuudha nuu falman wallaahi anna mootummaa hedduuf argee warra nu duuba waggaa 3-4 ila namni kun akkana ila dhugaa dubbataa ila waan san godhu jira kaleessallee akkan dalagaa ture ila kunoo akkan cim jedhe aboo maal beektadhis nu beeka hattuu kana nu atakka laal wannaaf deemaa dhara tiktok isaatiif feesbuuk isa maalii godhuuf birri maalii guurachaa jira asii mootummaatu maalii kafalaa fi ebaluufaa akkana godhaa garee warra ebaluufaa kunin kijibaa waa takkan beeku siyaasaan beeku walitti cambee akkana godhaa kaan fuudhee kaanii dabra akkana xaxanii kaadiree ka walirra fuudhee quban hin beekne dha'ee hundan nu darbaa ture. Hadha wal dura taa'ee namni maal eegan ila kunooti kalee akkasiin hin jennaan wanni ebalu jedhe taatee ila kunoo kun taatee kun akkana ta'e nama wal bira taa'an wallaahi wal bira taa'anii abboo waan gaafa akkanaan siin jedhe yaadatta waan atitti yaadatta jedhee jira. Kanaaf wanni isin hin jennu ilmaan Oromoodhaa dhiirti kaleessaa dhugaa jaraa namni osoo agarree lubbuu wareegamatti kafaltee tuun gammoojjii harcaatee tuun biyyuma keessa asii gartee barcuma jala qotanii awwaalanii kana dhii gammadaa fa'a daaraa taatee dhabamte. Hadha akkas godhuu dandeettan hin dandeettan. Muummichi ministeeraa abbichuun namatti kaa ture. Galmee nama saba kanaa gaarii dalagee hamtuu dalagaa harkaa qaba. Hadha sooshaal miidiyaan namni siin barreessu baradha. Sooshaal miidiyaan waan nu dalanne guutuu qabee harkaa qabaadha. Waan nu iyyaa turre guutuu keessan harka keessan telefoona keessan meemoorii kaardii keessan keessan. Waan warri biyya bulche dalage kana guutuu sana harka namuun dhageetu jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa gubbaa irraa obbo Shimallis irraa fuudhii haga milishaa gandaa gaditti hunduu galmee gubbaa jira. Federaalli abbichuu irraa fuudhii haga gadi mootummoota naannoo lagaatitti hundinuu sooshaal miidiyaa gubbaa jiraadha. Waluma fidanii namuu ragaa yoo mormatullee ka mormatullee ka ragaa itti bayu ragaa
Adda mana nama sitti laakkan social media irraa fuudhanii fidanii jechuudha. Kanaafuu dhugaa dalagaa wani kana isinii jedheef sa'a malee irratti duula amma abbichuu rabbaan deemtan kana Eertiraa fa'a waliin bultan kana Asmaraa fa'a bultan kana Gondarii Goojjam fa'a bultan kana ka Finfinnee kana keessatti gartee guyyaa irraa shiboota xaa ooltanii bultan kana fa'a ka gartee ganda hunda keessa deemtanii waa hunda daladdan kana fa'a ka isteetanii basaastanii nama magaalaa baay'ee asii gara baadiyyaa gad deemu kana fa'a gartee mataa dhoofsiftan kana fa'a ka gamanaan gartee baluu kiyya fa'a jettanii asiin fiddanii as keettan kana fa'a dhiisaas qulqullaa'aa uummata kana dalagaa isiniin jedhaa hedduu isinii dheeradhee qalee bareedduu ilmaan Oromoodha. Oromoon akka Oromootti adda seenaa bareedduu dalannee jirra. Itiyoophiyaallee jijjiirree jirra. Afrikaa jijjiiruu deemuu jirra. Kanaafuu kanarra qabadhaa. Abbichuu rabbi umrii nu haa dheeressu. Aadde Adaanechiin fa rabbi umrii nu haa dheeressu. Jeneraalota keenya rabbi umrii nu haa dheeressu. Warra wareegama kafalanii adda hirriba dhabanii sa'a 24 itti gaafatan fudhatanii bakka hundaa asii cufaa gara kaaniin shanee gara kaaniin faannoo gara kaaniin gartee eenyuun ari'aat adda gartee jeneraalota keenya waan ofii kiyyaa argeessinii hima. Yeroon qaban osuma gartee si waliin ta'an kaanii fiigan akka onnaati jechuudha. Jeneraalonni hambaa kaleessa daldalaa fi bashannana gubbatti yeroo dabarsaa turan. Teennadha akkasii miti. Itti gaafatama qaban fudhatanii tadha. Akkuma kaleessa illee bar jeneraalonni keenya sabaa sablammootaatiif ilmaan Oromoo bar kaleessa illee biyya tanaaf Itoophiyaaf sa'a 24 akkasii ibidda irra ba'aa turan jechuudha. Tapha jeneraalummaan argan. Akkanumaan fuudhanii qabsaa'ota jagnoota Itoophiyaa jedhaniin kennineef. Jagnummaan cabsanii mooraa diinaa diiganii kaleessa illee gammoojjii keessa sareen isaan nyaatteeti Itoophiyaa kana tiksanii hadhaanganii jechuudha. Kajabaarfaati gartee maal jedhuun naa'in maqaa isaa booji'amtoota jeneraalonni Oromoodhaa jedhuun. Waraayyaa ittisa biyyaatiin gartee diqaalaa Amaaraatii fi waan karaa gubbaa guuranii waraana godhanii kanaaf uummata Oromoo fixxedheenni kalee hadhammoo Amaaraaf Tigiree fixaa jirte kun akkasii miti. Warra lubbuu ofii kennee biyya kanaaf wareegama kafalee sadarkaa hadhallee akkasumatti osoo hamatan osoo waa meeqa godhan abbichuu cinaa dhaabbatanii bar gaheen isaan irraa qabatan wareegamni raayyaa ittisa biyyaa kafali jeneraalonni keenya kafalaa jiran hogganoonni keenya Adaanechi irraa eegan namoonni hedduun kafalaa jiran wareegana laafaa miti. Kanaaf akkasiniin jedha hedduu sin jaaladha hedduu sin kabajaa qaalii babbareedduu ilmaan Oromoo halkaniiti halkan gaarii ka guyyaatii guyyaa gaarii hundi keessanuu gartanii nageessinaa jiraadha. Uummanni kiristaanaa waaqeffataa nagaatti uummanni musliimaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.